ألا إن سلعة الله غالية ميشا ربي قاليدا ميشا قالي كنا نم نمان أرجنسينو سيدني خلقي رسول لكينا كان جتشون دباتي عليه الصلاة والسلام الديوس لا يدخل الجنة ديوسني جنة انقلو الذي لا يغار على إرضه نما قر إسار رت مكان إسابد الرت سياتفني صحابوني رسول ربي صلى الله عليه وسلم ميشاك آلي سنكنو ماني نرغني جنني نما لا فان قيبلتو قافتوكو الريبا كيستي دبي أجائباتوكو أرغي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصورة فاجر نو جنة أكوان سيناني وفرغي ديمس جنة كيس أوصو ديمو فوقي ديرتو بريدو تك أرغي intala takkatu jala taa'ee wadda'ataa jira seensaaf hawwanii waa yaadatanii fduuba deebi'an hin seenne liman haadha alqasri yaa rasuulallah fooqin tun ta'eenyuti yaa ergamaa rabbii jedhanii gaafatan qaala licumar ibnu alkhaxaab ka umar ibnu alkhaxaabiiti jedha rasuulli keen garuu yaa cumar hinaaffaa kee yaadadhe fduuba deebi'edhe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فبكى عمر أجمتي ممن جنكه أعليك أغار يا رسول الله مالك أني ستي ناف أما جدين Umar mana isaa san injiru ka jannata keessatti isaa qophaa'esan namni abbaan manaa osoo mana injirre mana namaa abbaa manaa duuba dhufee seenuun dhorgama ta'u asirraa hubanna dubbiin tun dubbii hinaafa wal qabattuudha gaafa tokko Faaximaatu si waakkataa jira muka wahiitiin abbaan Hasani Husayni achi ilaalee xiqqoo dallane yaa Ali maa dallanta jetteen lakki homaa miti mukuma ilkee si tuttuqo kanatti hinaafaa jira nuti arda hinaaffaa wanni jedhamu nu keessaa lolla'amee waan silaa abbaa manaatii fi haati manaa addatti qophiitti waliin dalagamu ol baasaa jirra jannanni dayyuu san qeebaltu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh